si goda daqiiqaa muraasa inshaallahti. Iyisiisa Jaafarii Iyyisaa warra jinnii ka jedhu maaliif baafatte? Jinnii faana wal beektamoo? Barsiisaa waajii wajjin nama moggaase Iyyisaa warra jinnii iyyisuuf. Ennu waajii jechuun mucaasa jallataa sammoo? Jechuun isa barsiisaa san jallataan jedhiniin hin arrabsini dhiisi. Anaaf jallataa dhagaa barsiisaan jedhuun yoo dingalaatti barsiisaa jechuun ni dandeessa. Ayyee haa ta'u. Kabira toledhee akkamitti maqaa kana gaafa si baasu cal jettee fudhachuu dandeessati. Abnaanan jechuun beekaa yeroo sanii ijoollee wanni goona beektee falmina wanni goona saniif jarri uummanni maqaa moggaafate kaanii Iyisiisaa maraachisaa maal godhaa jennaanuma achumaan innis Iyisiisaa moggaafatte beekta. Itti dabale Iyisiisaa jedhee. Eenyu jinnoonni eenyu jettanii yaaddu gaafa wajjin Iyyisaa jettan jinnootuma ijaan argitu moo jinnoota faana bultu moo jinnoota Iyyisiistu moo maal naan galle? Tokko siiqa tokkoffaan siiqa ni yififamu ijoolli jinnii isin faadha. Jinniidha jettanii yaaddu anaan? Eegaa tokko si Iyyisiisuufi. Jinniidha jettanii yaaddu ree? Ustaz Faraan dhiisi yoo nafaan waraabama beektaa dhiisi akkas jedhamee yaadaa turre kaan akkas jedhetin ijoolluma warra ni jiraani kaa warra nama Iyyisiisuuf jedheetti. Ana dabalatee warra garee shaadaa dabalatee jinnoota dhalli Iyyisaa jettanii yaaddan miti? Bakka warra sanii ala jiru bakka amantii sanii ala jiru guutuu isaati garee shaadaa isaa ta'u maal isaa ta'u. Garuu hoo Iyyisiistanii beektu yoo Iyyisiistanoo maalinni Iyyisiistan abbaa caalimee mi'uuti godha. Subbara masti kenne ramdan. Ijalo. Are ingir bakka. Ingir mana kana jo. Moditarri kereta. Siniif kanneen sinumti ni qabdan. Lala. Habib murtii ana mudetari koo yoom nagaa. Eeshi jaaf mee nu akkamitti nu Iyyisiistanii beektu yoo nu Iyyisiistanoo maaliif nu Iyyisiistame? Like isa ani dhugaa dubbachuuf hedduu Iyyisiisee wanni hin jenne jalaan hafee beektaa xiqqoo booda haalli deemsa na dabbarraaniin jalaafe yoo xiqqaate torban afur bakka waan ji'a gawwii laayii isaanii irraan badee gara walees wajjin isaa eeban maan dhaqanii hin badeerra maaliif haalli deemsaa natti toluu dinnaaniin jalaafe achirratti nama tokko maal sana jalaaf natti toluu dinnaanan laayivii bahuu dhiisee ni nafeen dhiisee callisituma viidiyoolee dhaggeeffatee ilaalee wanni jedha malee ol bahuun dhiise garee barumsaa garuu keessaan hin barannaa wanni jenna laayivii isaanii ni dhiise na dabbare haalli achirratti deemu natti toluu didee wanti oofamu beekta. Akka carraa gaaf tokkos immoo mana awwalee ture waa'ee wanni irra wal qaban innahu laqawlu rasuulin kariim jecha jedhu irratti wal qabnaani ijoollee musliimaa walitti naquu barbaade inni. Musliima mootu ijoolleen kan maal jedhan innahu laqawlu rasuulin kariim jechuun Jibriiltu jedhee jecha Jibriil jechuudha jedhan inni kaan immoo Muhammad jechuudha jedhan. Achumaan lakkee ayyaana kana jedhu lama jira inni tokko innahu laqawlu rasuulin kariim dhii quwwatin inda dhil arshi makiin jedha inni sun immoo Jibriiliin buka bu'a jedhee anaa dubbachuu kee dhiisiin jedhee na dhorke. Maana dhorkeessa jedhee gaafa itti yaadu akkan jara dubbadee jara waliin galchina badee jara walitti naquu barbaade inni. Guyyaa san boodas mana isaan seenne niin dhiise na dabbare maaliif nama walitti naqaa deemuu hin tolu jedheen dubbachuun dhorkenaan isiniin dhiisee ba'e. Kan mana barsiisaa wanni immoo jalan ture dhaggeeffachaan ture waajiisi haalli jiru na dabbarraan inni garuu akkasitti aan dubbachuu dheena dhorkee wanni hin jenne kun kana waliin jala garuu jalaa hin hafee laayivii seenuun dhiisee laayivii isaanii callisee uuman dhaggeeffadha malee maan viidiyoolee lala malee laayivii isaanii seenuun dhiisee jalaa hafee jechuudha. Kanaaf dhiisee maalii kana jechuun akkamittoo gara jaraatti dabalamteme? Gara jaraatti hedduun hin dhaggeeffadha isaanii wajjiniin yoo yaadatte asitti hedduu gaaffii deebii godhaa ture akka bakka xiqqoo ijoolleen hundi dabbaramtee mana kanatti namoonni jechuu didanii mana kamitti bira yeroo deemu garuma shaadaa kanatti jechuudha. Ijoolleen gara shaadaa man beeku komentii irratti waan tokko dubbadde mucaan kun maal jedhee amma gadi yaa'u hin beeku ijoolleen. Achiin isaan biratti xiqqoo iddoo maalis jechuun kabajas ni jira na kabajanii maal jedhaniituma wanni jajjareetuma isaanii wajji haasa'ee wanni maaligaa. Utuma wajjinuma akka barumsaatti wanni jennu maal jennu waamichi hedduunis godhame naaf godhamnaan quraana irraas hedduu gaggaafadhee
Gaaffii yeroo sanis bakka jallinuma wayin waan ta'e beeku bakka akka diduu wayinuma natti akka sitti ture na fakkaata. Gaa diddide gaaffiin gaafadhus deebii sanaaf hin ta'u jedhee wanni jechaa ture. Macarashaa irra waamichuma hedduun dhaawame waamichumaaf awwaadheen deeme. Yeroon deeme immoo wanti baay'een na keessaa baduu dide maaliin godha irra ji'a lamaa fi torbaan tokkoon salaata dhiise torbaan tokkicha godhachumaan salaatti deebi'ee numan salaata callise. Inshallah gara salaataatti wanta irraanfachuu dadhabdeetti numna garuu gaafa waamicha si godhan keessaatti akka didaa turteef akka waliin mormaa turte dubbatteetta garuu maaltummoo akka deemu si godhame jechuu waliin mormaa turte keessi kee didaa ture wanta akka deemtu si godhe wanti si amansiise maali? Wallahi wanti na amansiise beektaa inni guddaani niin gaafadha ayatuma amma si gaafadha kana yeroon gaafadhus waa'ee dhuma badiru samaawaati wal ardi annaa yakuna lahu waladun kanas yeroon gaafadhu maaliif akkas ta'a rabbiin hoo dhiira jechuu isaati maali jedhee inni lammaffaa waa'ee kitaabaan gaafadhe kitaabni akkamitti jira jedhee kee kamitti badaa haalli bu'iinsa kitaabichaa naan gallee yeroo san kitaabni afur jira jedha miti soofii wajjin kitaabni afur jira jedha quraanaan alatti kitaabni sun hoo bu'ee kee kamitti badaa saniifuu kitaabni jiru sun isuma kana jarris beekarra jiraa jiru jedheetan isa sanatti fudhadhee wanni jedhee inni sadaffaan immoo rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam abbaan isaa Abdallah namni jedhamu akka seenaatti Abdallah maqaan isaa azaaba keessa jira du'e abbaan abbaa isaa kufrii keessa turan duuba namni kufrii keessa ture sun abbaan abbaa isaa kufrii keessa ture akkamitti maqaa Abdallah jedhu kana moggaasuu danda'e waaqa tolfamaa gabbaruu tana waaqa tolfamaa santu maqaa isaa Abdallah akkamitti kana moggaasuu danda'e kanaafuu Allahumma sunu tarii waaquma tolfamaa jedhamu kanaayi kanaaf abbaan isaa Abdallah jedhee moggaasuu danda'e akkamitti maqaa Abdallah guddaa kana qabatee bidda galee kan jedhus na keessa ture. Warra kana hubattee sirratti kennaa deemnu waan kun dingata akka yeroo kaasaa deemtu warra kaan irratti akka dubbiin finneef ibsaa akka deemu goonu moo ati siif galeera? Jechuun ani hubadheera waan hubadheera ani tuttuqa akkan hubadheetti. Tuttuqee namoota Yes, waa'een Abdallah waa'ee abbaa rasuulaa nageenya rabbirraa jiraatu yeroo sanitti uummanni Qureeshii waaqa tolfamaa yeroo gabbarani akka Allaahatti isaanitti dhiyeessuuf gabbaru malee Allaahumma jedhanii rabbi jedhanii gabbaranii yeroo seenaan nama sadii gaafadhe namni sadeen wal fakkaata kanaa deebisee dubbisee waan tokko illee irraa qaradhee ilaaleera akkasitti gabbaraa turan malee waaqa tolfamaa akka rabbitti dhiyeessuutti gabbaruu turan malee waaquma tolfamaa sana rabbi jedhanii gabbaraan turre naan jedhan. Inni lammaffaa waa'ee kitaabaas immoo kitaabni kun kan jechaan bu'ees jira kan barreeffamaas bu'ees jira jedha kitaabni akkuma barreeffamaan bu'ees kan jechaan quraanaatti bu'ees ni jira kitaaba kana keessa garuu jarriif inni godhaniiti fofooyyesanitti dabalan malee kitaabichi jechuun maali gaa yuharrifuun alkalima amma waadii yana fakkaata quraana keessatti akkasittiin itti wanni godhanii jedhanii malee yes malee kitaabni gaa maali gaa I'm sorry. Waan jedhu fudhatte. Jechuun akkasitti dabalanii wanni godhan malee kitaabichi wanni miti maali gaa waan bu'eetuma isaan qabatan kanaa miti. Isuma isaan qabatan kana yoo jennee ilaalle immoo kanuma keessa wantoonni hedduu kitaaba rabbii keessa wanti wal faalleessu hin jiru. Wanti rabbii uffata kana keessa hedduu wal faalleessu jira. Kitaabummaan kun yeroo katabame immoo waan namni katabee namoonni immoo barreessanidha malee kitaabni bu'ee jedhamu kitaabni kun katabame adda inni bu'ee jedhamu suni kan rabbi irraa bu'es barreeffama rabbi irraa bu'es rabbi irraa bu'e jedhama. Kun immoo jechaan bu'es rabbi irraa bu'e jedhama malee isa jarri kataban kanaa miti. Kan jarri kataban kun immoo amma jechuun innuma macaafa qulqulluu jedhan kan amma namuma katabe. Wayii Maatiyos Luqaas maal kana katabee jira. Malee isa bu'ee miti kitaabni. Akka yaadaatu kan jedhus irraa hubadhee ture. Akkan sirraa hubadheetti fakkeenyaaf waa'ee Abdallah irratti abbaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti akkamitti Abdallah jedhamee moggaafama Abdallah jedhamee moggaafame yookiin gabricha rabbi jedhamee akkamitti abidda gala waan jedhu irratti wanti inaa galee jette san irratti waa dabala. Banagaraachin laay warri Qureeshota mushrikoota jedhaman mushrika jechuun warra rabbi bukeetti waa qabee kan biraadhaa gabbaruma akkamitti gabbaru jenna illaa liyuqarribuuna ila Allahi zulfaa jedha suuratu Zumar keessatti jechuudha. Rabbitti nu adeessaniif jedhaniiti kan biraa rabbitti shaarrakan malee rabbiin hin beekane. Kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون. ربي سورة الإسراء بقولنا كل جافا كيست مال جره جافا بحر التسين أني جد أني كبحر يجرا موجين اتكاتي جتو يا ربي كنا سرانو باسي ملك جافا سيبان استوك كتشك أفا جبر رجل ربي نبيكو لا الور مشركوتا ربي نبيكو قرو جافا ربي نموتشي نجاجر باسي مو بارا بارك سبانو deebanii rabbitti shaarraku jedhe. Kanaafuu rabbiin hin beeku garuu rabbitti shaarraku warri mushrikoota. Kanaaf Abdallah jedhanii maqaa muslimoo baay'ee Khadijaa warri jedhamanii maqaadhuma muslimaatiin ba'a jechuudha. Duruu islaamummaan akka dur jirtu. Banagaraachin laay
Allah jedhamee kan godhame Allah tokkicha san hin beeku jarri garuu itti mushrika maal godhan sharra kana jechuudha. Kanaafuu maqaan durumarraa jirudha maali kan itti dabalamee ammumayyuu ergasitti Muhammad waan garaagaraa jedhamee be maqaadhuma durii dabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam osoo nabiyyiin ta'in dura Muhammad jedhamanii moggaasamanu saniifuute kuni akka kanatti akkaatti hubadde abdiin qaba. Lammaffaa abbaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkamitti jahannama galu jettee banagaraachin laasirratti ulamaa'onni waan kaantu jira. Asitti abbaan qofa abbaan kee abidda keessa kan jedhani lakki abbaadhuma isaanii Abdallaadhaa miti haadha isaanii Aminaadhaa miti. Abbaa kan jedhame warri Qureeshotaa bara sana keessatti eessuma isaaniitiin nama isa guddisuun abbaa jedhanii waamanii siiraa keessatti illee jira. Abbaan mucaa kanaa eenyu jedhee gaafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkaarraa kaanii xiqqoo ta'anii deeman abbaan isaa anaa jedheen. Eenyuun jedhani namicha rahbaaniyyii ta'e keessumsiisee bakka jarri fe'isa isaanii buufatanii Sooriyaa keessatti gaafa jarrachi gahanii jedhan ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam dhilliin malaa'ikaadhaa gubaa kana keessatti isaan qofarra dhilliin gootee deemti ture. Namichaan kun eeggateeti maal godhe jara kana waame akkumatti aduun akkatti gubaa nam tokkorra bichaa akkasittiin gaaddisni gootee deemti jedhee koottaa jedhee misaadhaaf akkas affeereen nyaatamu. Jennaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam achi dhiisaniiti biraa deeman. Eenyutu simbiraa feennaan mucaa tokko tafeennaan ka barbaadamu iyyuu isa fidaayyuu jedheen namichi sun bar nasaaraadha warra dur kitaaba beeku keessaati halal kitaaba keessaati. Gaafa waamaniidhaa jedhan maaliif akka inni kana jedhe mucaan abbaa macaa kanaa nyonnaan anaa jedheen ilaale abbaan isaa nyonnaan ana jedheen. Jara sanatti karaa eessumni kee wasiilli kee abbaatti waamama jarri abbaadhaan waamani. Kanaafuu lakkii abbaa isaanii sasalaa miti warri jedhan hin jedhan alaa kulli haal sallallahu alaihi wasallam nabiyyi ta'uu isaaniitti bakka inni fuudhee gara sanatti gara Yahudotaatti hin deemne godhee fuudhaa baafal gara Makkaatti deebise jechuudha. Kanaafuuti ulamaa'onni kan akkasitti kaan illee jiru wallahu ta'ala alam. As deebinee immoo kanatti waa'ee macaafaa kaas irratti macaafni suhufii faana shantu jira. Macaafni Qur'aana, Furqaanii, Injiilii, Zabuurii, Tawraatii, Suufi Ibrahim. Suufi Muusaa illee dabalata yoo barbaachisaa ta'e. So macaafni beekaman garuu afuridha. Afran kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan buusedha. Boqonnaa sadaffaa lakkoofsa sadii irratti Qur'aana ilaaltee jette Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kitaaba sirratti buusne kana kan si dura jiru Tawraatiif Injiiliin kan bu'e akka dhugoomsuuf. Kan bu'e jedhe Tawraatiif Injiil jechuun kan bu'edha malee kan barreeffame miti. Akkuma ati jetteyyuu yoo macaafa kana ilaalle immoo kan barreesse akkuma ilaaltutti akka Luuqaas barreessetti jedha, akka Yohaannis barreessetti jedha, akka Taakkalaa fi Silashiin barreessetti jedha. Taakkalaaf Silashiin kan barreessan kan samaayidhaa bu'e miti. Kan samaayidhaa bu'e kan Rabbiin Injiilii wangeela inni gara Galiilaatti lallabaadhaa deeme wangeela Yesuus Kiristoos kan jedhu sana wangeela Injiil kan bu'e malee kan warri kun barreessanidhaa miti. Saniifuu kanallee achi dhubatteedha lakki macaafni jarri amma jedhan kana taana waldhabdee baay'eetu keessa jira kan barreesse nama baay'eedha jettee akkuma dubbatte iyyuu dhugaadha sun akka kanatti jira. Tole ishii gara jaraatti deemtee kanatu gara sanatti nageesse jettee garuu wanni kun akka sirrii ta'e hubattee miira amma as deebitee. Hubaddeera kanaafuu nu deebi'aa jira iyyuu. Ayyee garuu erga achi deemte keessaati Islaamummaa qabda Islaamummaa irratti dhalattedha wannumti ati Kiristaanummaa keessa deemtee kaatee Islaamummaa keessaa dagachuudhaa dhiiste haqiiqaan maali? Wanni dagachuu dhiise jechuun waa afurtu jira. Hedduu akka malee dagachuu dadhabee inni immoo tokkoffaani akkuma reefu siniin jedhe otoo wajjin haasaa jirru salaanni keenyaaniin daqiiqaa muraasa jedhee bee salaatan dhiisuu dadhabe maaliif torbaan tokko dhiiseen ture. Bakka niin dadhabee irraa fagaachuu maaliif hin beeku ani akka itti irraa fagaachuu dhabe salaata yoo xiqqaate dhaabbata kana salaachuu eegale naannoo waggaa 5 deema. Kan ammoo dhiisuu dadhabee jennaanuma bakka itti deebi'e salaata utuma hin jedhu utuma hin baradhuun utuma isaan bira deemus salaatu utuma hin eegale callisee utuma salaata dhiisuu dadhabee inni tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo akkuma reefu siniin jedhe inna allaha laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maa duuna dhaalika liman yashaa'u ayata quraanaati. Namni nama rabbiitti waa qindeessee shaarrake tasumallee hin dhiisuuf rabbiini garuu nama rabbiin tokkichummaa amanee kee waan biraallee dalagee badii biraa dalagee badii xiqqoo abbaa fedheef ni araarama abbaa fedheef ni qixaataa jira. Tokko kanatti irraafachuu dadhabe ayata quraanaa keessa. Sadaffaan immoo
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين جل نمني إسلام ما نالتي أمنتي برا بربادة وكان كرا برا بربادة تسمى الرانفود أمور رانك بلام كويا برولة ورا هونغا ورا خسارة خيساتا ورا خسارة خيساتا خنيسي نخيسا بدو دب إن فرفا إننا كمرة جل دوتكم ما إني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نمني ربين كينيا الله جدني وإيش تكوتش وكان ربين كينيا الله جدني أمانا إيجنا ثم استقاموا رتقت دابة الرقت دابة جوتون قرائبا دوان غاري دلقوا الرقت دابة إسان ثم مالتو تتنزل عليهم الملائكة ملائكة سنرتبوا غافدوا أن يجو ألا تخافوا إن صداتنا ولا تحزنوا إيادئنا وأبشروا قمدا جدمان بالجنة التي كنتم توعدون جنة غافة وعدا لم تنسني في قمدا جداني ربيني نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة جدا قاين التانوس خنا آيات القرآن كذا كنا سدن أكنتي إرام فدون دب إني أفرفاني ما صلاة من يزور دب جورا كنا أفرفاني بق أنا تقول فاتي يزور دبنا فلنون دبي بق دفودا فيني مرتيسي سبحان الله كانت دبلي وانا فراتي كافته وان متى قبني كانت كافته كانت أنسى غافي متى كي أتوقع غافة san si gaafadhe uma gaaffii si gaafadhe san booddee murtii kee maal akka ta'e si gaafadha gaaffii inni tokkoffaa si gaafachuudhaa barbaadu waan kana arfa yaadattee gaafa gara isaanitti deemte maqaa ilma abbaa fura qulqulluu sadan tokkicha jedhanii qaama sadii waaqa tokko gaafa godhan gaafa achi deemte gaaffii garaa garaa sitti hin kaasne fakkeenyaaf namni waaqa ta'a yookiin waaqni immoo nama ta'e siin jedhanii gaafa wanna itti waaqayyo sadiitu nama yookiin nama sadii qaama sadiitu waaqa tokkodha gaafa jedhan barachaa jara biraatti gaaffii sitti hin kaasne haqiiqa jiru dubbadhume waan sammuu kee keessatti dhufe amma jararraa barataa turteetti. Wallahi waan sirri jette wanti akkatti baradhaa turetti ani waaqayyo karaa sadii mul'ateedha. Bifa namaa jechuun waaqayyo guutuu fi waaqayyoon karaa sadii ibsama waaqayyo waaqummaa isaa guutuu ta'ee fi bifa namummaatii fi hafuura qulqulluudhaanii kana sadan kana jechuun gaafa waa Yesuus biran Yesuus bifa nama guutuuf waaqa guutuu qaba namummaan isaa guutuun foon uffatee dadhabee jiraateera garuu kana quraana achi keessatti akkas jedha kanaaf amma Yohaannis Maarqos akkas jedhe waaqayyo nama guutuu Yesuus nama guutuu waaqa guutuudha jedhee hin argine nu barsiisne yookaan immoo Yesuusummaan ofii isaatu nama guutuu waaqa guutuudha jedhee nu barsiisne garuu akka isaan barsaa jiranitti nama guutuu waaqa guutuudha jedhu nama guutuu ragaansaa nama foon uffatee dadhabee jiraatee seexana iddoo gorsimee maal ta'eeraadha waaqa guutuun immoo du'aa kaaseera du'aa kaaseera innis bara baraan jiraataadha waan ta'eef kun amaloota waaqayyo waan ta'eef waaqa guutuudha jedhanitti kana lamantu kennameef kanuma kun immoo isumatu waaqa guutuu nama guutuu qabaa jedha. Yeroo tokko immoo yeroo maan immoo gaafachuufis ammatti dhuftee kaatee gaafatte rakkoo ta'a jedhee callisee wanti hin dhaggeeffatu tokkicha ilma isaa biyya lafaatiif kenne ilma rabbiiti maanna'u jaallata ilma isaa jaallataadha gaafa jedhu immoo qaamni biraa kenne wayiin jiruu kan jedhu keessatti ni uumama calliseetumaan biradha maaliin godhare haaraa waan dhufe waan ta'eef gaafiin heddummeessu jedhee tokkicha ilma isaa kenne gaafa jedhu qaamni kenne wayii jira abbaan na caaloo gaafa jedhu qaamni isa caalu wayii jira kana numa natti dhaga'ama garuu gaafannee gaafachuufis yaalle ani immoo useetu warachuuf murteessee gaafachuuf yaalle. Gaafa kana sitti man garuu quraanni wayii si waqqasne quraana keessatti rabbiin fakkeenyaaf quraana boqonnaa 2 lakkoofsa 163 keessatti wa ilaahukum ilaahun waahid jedha boqonnaa 4 lakkoofsa 171 keessatti walaa taqulu salaata innama allahu ilaahun waahid jedha ammas seente boqonnaa 112 lakkoofsa tokkorroo deemte qul huwa allahu ahad jedha jarri kun si waqqasne gaafa sana sitti manaa si waan si waqqasu wayiin jiru. Dhugaadha ni jira garuu isaanis sadii si hin jenna tokkuma bifa meeqaa mul'atee jedhu malee sadii jedhu utuu sadii jedhameeti silaa'ee sadii hin jennamu tokkumatu bifa meeqaa mul'ateedha bifa lamaan yookiin immoo bifa lamaati. Malaayikaa tokkumatu namas fakkaatee nuur ifas fakkaatee mul'atu malee Phaawulos macaafa qulqulluu keessatti maal seexaan nu akkama ergamaatti ifa taatee mul'atti jedhamiti malaayikaan ufatee mul'ataa jechuudha ammallee ergamaanuu bifa lamaan mul'ata jechuudha nama ta'ellee mul'atame durbee Maariyaamitti bar nama fakkaateeti kan dhufe ishee biratti kan mul'ate jechuudha. Akkasumallee macaafa kakumuufaa keessatti nama fakkaatee dhumate malaayikaanuu bifa lamaan mul'ate akka jarri jedhanitti maatuu ta'eeti. Garuu immoo sanaadhaa miti alaa kulli haal tole baga rabbiin kana keessaatti si baase gaaffiin dubbadhu garuu gaaffiin dhumarratti siin jedhu hamma hoo maal murteessite waan islaamummaarraa gaaffii qabdu hunda xumurteettamoo ganaa qabda. Yoo xumurte ta'e maal murteessite? Yoon xumurre ta'e
akkamitti xumuru guyyaan ajalli maal akka ta'e atuu hin beekta. Egaa ayata qaraa jirta nutti himaa jirta. Namni ajalli isaa yoomitti dhufu hin beekamu hin qaraata nan salaata jettee garuu salaatuun sagaduun immoo yoo arrabaan dabaltee ragaadhaa hin baane li'annahu shahida Allahu annahu laa ilaaha illaa hu wal malaa'ikatu ulul ilmi qaa'iman bil qist. Wadaadhaan bahuun barbaachisaadha. Saniifuu amma salaataa jirtaa keessa kee fudhatteetta waan kana ragaa itti ba'uuf jirta moo lakki ganaa ammallee gaaffii qabdutu jira waan jedhu si gaafatu barbaade. Isa kana waan tokko jira wanti beekuu qabani. Ammallee ragaa ba'uuf jechuun hanga har'aattis laayii biratti takka waa'ee isaas yeroo na gaafatani waaqa jedhee yookaan waan lallabe qabu gaafa san illee jedheera garuu gaafan ragaa maannoo shaadaa qabadhu jedheera wanni jedheera eeganaa deebi'ee garuu gaafan salaatus immoo wannumaan salaata waan ta'eef amma kan murteessee dhufe jette immoo hanga yoomitti kanaan itti fuftare jechuun fakkeenyaaf amma warroota miidiyaa irraa na hordofaniif jedhee hanga yoomittiin if gowwoomsaa itti fufare yookaan immoo hanga yoomittiin kabaja isaaniitiif jedhee wanni jedha itti fufu. Kanaafuu eegan salaatarraa fagaachuu hin dandeenye eegaa yenni hunda keessaa baduu hin dandeenye maaliif inni sumuun irratti daldee fixaratallaa ilatti fatarannaa saalee haasan irratti maaf hin deebi'ee wanni hin jenne jedhetiin innan isinin jechaa turellee karooraan qabadee dhufe wanni jedhelee isuma kana maaliif itti deebi'ee asiinis maqaan namni miidiyaa irraa na beeku deemeeraadha. Deebi'eeraanis namnis na beeku garuu namni si beekuun waasii godha osoo hin taane gaafa duuteefillee si awwaaluufillee gaariidha. Kanumaafillee na beekudha. Irra guddaan immoo ani immoo gattaa'ee keessa kiyyaanii miidiyaa boodatti miidiyaa alatti wanni jechuudha. Waan ajaa'ibas immoo karaa laayivii wanti asirratti wanni beeku qabu karaa laayivii wanni dhufee fi maqaan kiyyaasiin kanaan dura deemeeraa jedhu namni haa baruufi malee faayidaa naa godhaafi miti. Waa tokko wanti naa godhu jiru namni yoo du'ellee gaafa duutellee qabrii bakka namoonni islaamaa jiran si awwaalu irratti waan tokko wanni si godhu jiru. Wanni si godhamu siif rabbi gidduu waan jirudha. Kanumaafin asirratti deebi'ee akka namni naa hubatuu fi waan duraan balleesse sanii. Maashaallah baay'ee namatti tola. Waan tokko sila yeroo jalqabnu waan ati naan jette wayitu jira ishee kana ifa godheetaniin inshaallah dhumatti deeme maal jette gara garee shaadaa kana dhufeedhaa jennaane bakka badaa wanni tokkodhaa miti gaafa achi deemoo kabaja naa kennaniiti ol na fuudhanii bakka naa kennanii jette sirriidha. Inda'uun achirratti bakka naan mallee naa kennanii dhugaa dubbachuu maaliif yoon seeni dafanii wal labaasu bakka gaarii naa kennu bakka naan mallee naa kennanii haa galatoomanii fi wanni maali galata namaas hin balleessanii. Bakka hedduu kana garuu gara shaadaa kanatti waa gaafa gaggaafadhu ijoolleen bakka namni si wanni maali siin jedha gaa yoo ol bees ijoolleen koomentii irratti bakka akka malee wanni jedhu hedduun wanni jedhan anis wanti gaggaafadhu waa sheexanaaf waan adda addaan gaafadha kanuma jibbanii xiqqoo gaa maali siin jedha gaa respektiin hin jiru achi immoo kabaja wayisi kan inni maal jennaan gaafa naqee wanni jedhu maal kabaja naa kennanii maal jennaani. Bakka naan mallee yoo naa kennan gaa dhugaa dubbachuuf naa kennanii turan sirriidha. Bakka kabaja naan mallee yoo ol seena dafanii bakka gaarii na qabu waan naan jedhu na kabaju kabaja gaarii naa kennanii turani. Haa galatooman kanaafis. Indoom sitti xiqqaate utuu Itoophiyaa ta'e. Allah. Ilaaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. محمد رسول الله أن عيسى عبد الله ورسوله كان نغان قبرمو الله ملي أكا هنجره رغانم بيا أبي محمدis nabiyyi dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii keessa koon fudhadhee arraba koon ragaa ba'eera. Keessa kiyyaan fudhadhee arraba kiyyaanis ragaa ba'eera. Iyyesuusis ilma rabbii osoo hin taane gabricha rabbii fi ergamaa rabbii malee waaqayyo ta'uu fi waaqummaan akka isaaf hin malle jara bira dhaqee baradhee dhabnaanan dhiisee keessaa deebi'eera. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. أبشر. أبشر أبشر ربي نايتين أبديت سيدي بسيف الله قلبي أكبر الله أكبر ما شاء الله. الحمد لله. إدونا جمع جيس جنات